Good morning. How are you? Akkam jirtan nagaa qabdu? Nagaa uumaa isiniin jedha dhaamsa kiyya. Uummata nagaa uumuurraa tokko ta'a. Uummata waa balleessu irraa yoo dandeettan dhoowwaa. Yoo hin dandahinillee itti waliin seentanii waan balleessina. Uummata keenya ka rakkina keessa jiru rakkina kana keessaa bahuufi tattaafaa walii tattaafadhaa wal bira dhaabadhaa nagaya akka uummati keenya kun nagaya bahu guddina bahu beelaa fi dhukkuba keessaa bahee addunyaa kanarratti gartee wal dhaqqabu dhugaa uummati keenya rakkina gabrummaa gannaa 500 moo 1,000 jala ture. Yoo uummata hagas nu gadi qabee rakkina san gabrummaa san irratti nu tursiise haaloo baana jennee uummata san duguuguuf kaafne jenereeshinni keenya kun sanirra dhumatti jechuudha. Agartee faayidaa nuun qabdu. Gartee akkuma nami tokko yoo bal'aa yoo ta'e ka ila hin qabne dhaloota isaa ka dhalatu sanillee akkuma waan ila hin qabneeti guddise jechuudha. Barmoota hin qabu yaaduu hin danda'u gartee kanan tahin aan isiniin jedha. Dhugaa uummata nu rakkisee kan nu cunqursee kan nu saame ka gabrummaa hedduu jala nu tursise kanallee akkuma isaan lammata waan san irratti hin deebine bichaa godhuu haa ta'u garuu akka ilma namaatitti kabajaa nu akkuma ofii keenya nu qabnu akkuma haadha abbaa keenya kabaja qabnu obboleessa keenya kabaja qabnu ollaa keenya kabaja qabnu isaanillee kabaja qabna. Kun maali? Akka ilma namaatitti nuhin akka waan isaan nu godhan sanii gad deebine nu guddinna nu isaanirraa waan aqliin keenya guddaa waan ta'eef akka isaan sanii gad deebinee hin jiraannu jechuu kiyya. Waan isaan nu godhan dagatoo hin ta'ini nuhitti isinirra gartee akka ilma namaatitti kabajaa ifii qaba bilisummaa ifii jaalataa akkasuma uummata biraatillee jaalannaa qabeenya keenyallee hin jaalannaa. Nagaa keenyallee hin jaalannaa akkasuma nagaa fi qabeenya uummata biraallee kabajnee eeynee walii tumsinee lafa kana akka gartee nagaa malee rakkinni tokko lafa kana keessatti idmeeyyuu rakkinni tokkoo fi balaan tokko hin dhaqqabne maqaa keenyan akka hin teenne qoxinnaa irra hin qoxisina. Uummata nagaa malee barmoota irra bobba'a barmoota akka saayinsii barmoota mataa nama yaaduu danda'u waan akka saayikaolojii taate saayinsii taate gartee barmoota yaada mata'aan nami qaqqabee laajikli addaan babbaasee itti yaaduu danda'u jala deemu gartee barmoota afaan ingilishii ka addunyaa kanarratti abbaa feete waliin haasa'uu dandeettu jala deemu gartee barmoota gartee wahirraan uummata keenya gahu mana yaalaa ijaaradhaa karaa ijaaradhaa hospitaala ijaaradhaa hujii lafa alaa kana biyya keessaniif fidaa barmoota uummata profeessara uummata yuunivarsiitii biyya alaa kana keessa jiru achitti fidaa volunteer organization agartee volunteer programii achi yoo uumtan barmoota yookaan biyya kana keessa jiru achitti akka garagalchan akka garagalfadhaa uummata keessan haa baratu akkasinii baratee wahirra gahu uummati keenya barmootaan aqliin gosa wal nyaatu dhaaba wal nyaatu eeriyaa irraa wal galanii wal nyaatu amantii wal nyaatu ollaa wal nyaatu kun marruu wanni nama godhu dadhabbii namaati aqlii dhaba. Nami irra guddoon eenyumaayyuu bakka buune bakka baane haa baanu marruuyyuu lafa kana keessa waliin galla nagaan haa waliin gallu nu marruuyyuu haadha abbaa keenya jaalannaa obboloowwan keenya jaalannaa ollaa keenya jaalannaa akkasumatti
kabajaa walii haa qabaannu. Amma Ameerikaa kana keessa yoo ilaalle isteeta an keessa jiru kana Minisootaa jedhaniini uummata itnikii yookaan gosaa gara 50,000 jira yoo xiqqaate. Miliyoona 6 jira isteeta kana keessa nami. Gosa ammoo gara hedduu jira. Nami gosaan hin bulu. Gosi mirga abbaa kan kee mirga kan keeti. Gosi kan kee waan ati nyaattu eessee qubattaa lafti mootummaan takka jala jiraatti. Nami bakka fedhe deemee jiraate galee bakka tokko kan inni deemee waa nyaataa dhugaatii irraa bitatee yookaan itti qotatu mirga isaati. Nami aboo atiin kutaa kana keessa gabana galuu hin dandeettu. Ati gosa kana achi deemu achi gosa kan keessa malee ka gosa kana keessa galtu hin jirtu namaa jedhu hin jiru. Qaanyaa suni mootummaa takka jira jechuudha. Akkana laal. Mootummaan federaalii akkana jirti. Isteetii ammoo san jala jira. Waan isteeta san keessaa deemaa nagayaa fi balaa deemtu isteetatti shagalata. Nami marruuyyuu ka dalaguu fi ka waan bizinesii as keessaa deemu jiru kun isteetallee baasa. Isteet taaksii baasa. Mallaqa isteetii xiqqoo haa ta'u mana waan akka yaalaaf dhukkuba yaalaatii fi yoo nami dhukkubee mallaqa xixiqqaa jechuun nama maraayyuu irraa cicciranii ka isteetaa jira. Ka social security jechuun yoo itti nami dulloome itti fayyadamu jira. Ammallee federaalilleen waan kukkutamee ka federaaliin kun maaliif fayyadamaa ka akka gartee isteeta maraayyuu kutaa maraayyuu itti qabeenyi kuniin dandahu waan akka lafa ijaaraa fa'aa qorsa namaa yaalan taate hospitaala taate karaa taate militarii taate ka gartee nyaapi alaa dhufee lafa kana fudhatu ifirraa ittisuu danda'an. Akkasi guddatanii daldala banatanii uummata addunyaa kana barmoota addunyaa kana irra jirtu kana maraayyuu fidatanii uummata barmoota alaa jiru kan yookaan ka uummata kan ka biyya keessa jiru ala ergitee akka barmoota kana tiraansfoorii gootu biyya kan keessatti. Waan akkana lammalee amma uummati marruuyyuu yaa'ee kutaa fi dhaabaa fi amantii loluun kunin diqqeenna addunyaan ganna 5,000 keessa bira dabarte. Agartee addunyaan amma alaa tunin gosaa wal loluun, dhaabaa wal loluun, amantii wal loluun, riijeniin agartee ani kutaa Amaaraati, ani kutaa Soomaleeti, ani kutaa Oromooti, ani kutaa Tigreeti jedhee nami wal loluun waan uummati Ameerikaa kana keessatti waan akkasii suniin ganna 1,000 katara keessa bira tare waan akkasii hin jirtu. Mootummaan jirtu takka mootummaan jirtu. Kutaa naa jiraattu malee mootummaan takka. Nami bakka fedhe keessa jiraatee isteeta 50 kana yookaan kutaa 50 kana keessa Ameerikaan abbaan fedhe bakka fedhe deemee jiraachuu danda'a. Nami kutaa kanan seenis hin jedhu hin jiru. Oromoo keessan seenuu hin dandeettu. Amaara keessa seenuu hin dandeettu. Lakki as long as you are within the continent, within the United States, yooma keessa jiraatte. Nami qarxaa si gaafatu hin jiru. Nami gartee mirgi kan kee nami si dura dhaabatu hin jiru. Ka dura dhaabatullee in adaban. Nami marruuyyuu walqixxeetti wanni isaanii walqixxeetti seeraan haqi isaanii eeggama. Mirgi isaanii eeggama jechuudha. Nama tokko ammoo yoo atiin akka Tigree keessa yoo ati achi godaante achi galtee ati Oromoo Tigree keessa galuu hin dandeettu namni siin jedhu hin jiru. Kasiin jedhullee yoo jiraate isteetuma Tigree sanii qabee hidha. Mirga namaa cunqursanii hidhanii qabeenya keessa kan saamu hin jiru. Kan nagaa si dhoowwu hin jiru. Tigreellee akkasuma deemtee bakka feete hubatte. If the Tigray goes to Oromo, they live there. Nobody cares. The whole country is the same. Takka beeta. Achirra gahuu qabna. Kagartee waa'ee gosaa, waa'ee kutaa, waa'ee amantii, waa'ee kanarraa guddadhaa. Kana isin dhaama. Haga waliin deebinutti subscribe godhaa.